dura mee kabajaa wajjin ummata keenya kamanguddootiif dhaamu barbaada. Okay? Hash gadi callisa. Injedina qeerroon. Okay? Qeerroof qarreen afaan keessa gadi qabdanii nama jalatti gadi hin qabina please because aadaan keenya kabajaa qabna nama guddaa kabajna kanaaf jecha yoo namni guddaani callisa yoo namni guddaan jedhe gadi callifna garuu gadi callisuuni bakka amma geenne kanaan nu ga'e isin galee yoo dandeettani bira dhaabadha yoo dadhabdani karaa irraa jalaa goraati haa liidarii uffii mana hidhaati haa baafatani haa bilisummaa haa argatani ummanni kunniin bee ummata keenya ummanni joowwanni amma qeerroo qarree jedhamu kunniin bee maraataniitii miti ka akkanatti wannaa fi xiyyiitiif of kennan bee mataa ilmoo namaa kanatu iyyuu yoo baratee jedhu yoo akka alamni itti jiru kana expose ta'ee yoo argee jedhu freedomii alamni qabu kana yoo argee jedhu bee gadi usee mataa keessa gadi dhayamaa jiraatu hin danda'u. Isin galee daalateetii miti be maraatummatuyyu nama dhalata adada baratanii jedhanii isin galee soo itti gadin qabbaneessinaa san yoo dandeettan qarqara yookaan karaara jira godha qeerrooni ummata seera qabu ummata waan godhu beeku ummata barate ummata baay'ee sophisticated ta'e wanna godhan hin danda'an isaan sun takka dhaamsa kaani nama gunfan guddoof qabu dhaamsi ani qeerroof qabu qeerroof qarreef qabu. I love you guys. I respect you. Kabajaa guddaa isinii qaba. Isin jaaladha. Onnees isinirratti qaba. Jawaarillee isinirratti onnaa'ee waan godhe nullee warri ala jiru kun isinirratti onnoofni waan godhutti jira. Gaaf hin beeka ani akka isin ol deebitanii jiru managammatti akka hin deebine odoonni kun nurratti dhalataa jiru hin beeka kanaaf isiniin jedhaa jira so qaraa organize taatanii jirtanii I know wanni advice isinii kennuu danda'u hin jiru garuu jabaadhaa pressurii kana keessaa of duuba odoo hin jenne continue with it hagana geettanii jirtan yeroo xiqqootuyyuu isin akka nama maaraatoonii fiigee maayiliin tokkochi hafeefiitti jirtan isinii galee itti muddaa bilisummaan hagana dhiyoo isinitti jirti isin galee garuu advicein tokkocha ani isinii kennu qeerroo qarree kiyya eeggataa deemaa waan gootan maali jennaan wanna akka nama ajjeesuu wanna akka mana gubuu wanna jechuuni imagine as yoo biyya alaa kanatti as yoo bahee jedhe nuufillee hardinu godha justify godhuuf san isini galami so wanna akkasii sanniin yoo qara aariifillee wanna akkasiin involve yoo taatanillee yoo jiraatan please don't do it anymore okay hin godhina karaa biraatiinuyyuu hin beeytan waan gootan isin akkamitti akka mootummaa kana pressurii godhuu dandeettan wanna keessan goolii keessan accomplish godhuuf so refrain from wanna akkasitti wanna nama jibbisiisa wanna image Oromoo keessatti mul'atu wanna hin qabne kanniin I know ummanni kunniin wanna yookiin waa baay'ee isiniin jedhee jira yookiin wanna isaan godhan beeytanii kanaaf akkasitti tarkaafii akkasii fudhatanii but know that miidhaan isaa it's more than wanni isin qarqaaru namni tokkochi achitti ajjeefame maal jedheef yoomaa wanni namni sun bilisummaa Oromootiif fidu hin jiru beeytanii garuu wanni sun qarratsamee wanna irratti bayu manni gubatee san fuudhanii qaraayyuu maqaa kee nama Oromoo hobolaa godhanii bulguu godhanii mul'isuu barbaadanii so kana counter godhutti try godhaa jirraanu so it will make our job a little harder okay so please refrain wanna akkasirraa waan achirraa hafe waan nama ajjeesuu dhabuuf meeshaa individually abbaa barbaade haa ta'u saba barbaade haa ta'u san irraa refrain taatanii wanna mootummaa pressurii itti godhu wanna uf duuba deebuu dhabu murattanii uf afoo deemu isin wajjin jirra haga gaafa macarrashaa isin wajjin jirra warri kanaan durallee isin wajjin hin ta'in ammaan kana isin wajjin dhaabannee jiru warri ala jiru kun please continue okay onne guutun sanu ufirralee mil'ataatii miti onne guutun ufafoo deema okay isi wajjin jirra gara maraan
gara keenya warra as jiru akkuma duratti jedhee jira kana mootummaan alaa kun akka mallaqa itti gadi ergee qaraasanii fufurdatanii onnaa ta'anii akka akkas hin taane hin goona san nurratti dhiisa. Waan achi keessa jira isinuu yuun beektan waan gootani qunnamtiillee gaarii isin wajjin qabaatutti jira ammaan kana. Dhaamsee warra mootummaatiif qabu particularly nama Oromoo taatanii mee example isinii kenna uummata kenna. Yeroo ammaa kana Amerikaa kana keessatti kaabineetii Trumpiitu jira. Warra Trumpii wajjin odoo dalagu yoo namni akkamitti jechuun sitti dhagayamu ati nama akkana wannaa kana wajji akkamitti daladiyoo jedhanii beewonni an akkana nama kana wajjoonni dalagaa jiruufi akka namtichi kuni biyya kanan balleessinee fi isa harka qabumaa fi malee wanna inni jedhutti hin amanuu. No, that's unacceptable. Okay? Wanni akkasii sun hin fudhatamu. Yoo excusing keessan ammaan kana maali nu jechuun namichi kana godhaa jira haguma san beekeessumarraa qarqaaru wayya jechamaaf wajjin jira maali yoo jettan no sun excuses ni ta'uuf hin deemu obboleeyyan kiyya. Yoo dandeettanii jettan qaba namticha hin maraatee nama akkuma duratti jedhama maraatee firattu qaba. Yoo qabu kan dandeenye afootti bayaati afoo dhaabadha. Nama meeqa ajjeesee danda'a. Warri achi wanna parlamentii keessa warri jirtan marti keessan oduu kaatanii afoo oduu gad dhaabattanii jettanii namticha nama tokkocha kaleessa ofii harkaan fuunee irra kenne beekumata kenna. Nama keessa illee ture onnaa jedhee miti. Ammas deebi'ee isinii uummata kanneen wajjin ture afaan gadi cal'isiisee isin afootti oduu isin dhaabattanii akkanatti argitan. Nama keessan ajjeesee liidarii keessan fuudhee mana hidhaatitti akkana godhu Oromoo gadi buusee gadi awwaalee akka uummata wannaa wajjin dhaabatee ka jedhu kan achi dhaabatanii history is going to hold you guys accountable. Okay? So olbaa dubbadha. Okay? Homaa jechuun nama dhibba taatanii yoo dubbattan nama dhibba achi afootti baasee ajjeesuuf hin deemu namtichi mana hidhaa isin galcha. It's not a big deal. Soon wanni kun marti dhumatee nagayaan uummata keessa wajji kabajaan dalagaa kan continue godhuu dandeettan. Dhaamsa san isinii qaba. Immoo poolisa Oromiyaatiifis dhaamsa isinii qaba. Qaraayyuu isin irra caalaan isaa keessan akka Oromoo wajjin dhaabatan kana Oromoo uummanni bal'aan ni beeka. Isin galee amma garuu more than ever before. Okay? Amma yeroo isin nama keessa wajjin dhaabatan amma. Maali jennaan akkuma duratti isiniin jedhe kana namittattiin tuni mallaquma mindaa isinii baaftuyyuu qabaatuuf hin deemtu yeroo xiqqoo booda beekaa. Namni Oromoo particularly qeerroof qarreen uf duuba deebi'uuf hin deemu ammarraa. Namni alaa kun uf duuba deebi'uuf hin deemu. Namichi kuni mallaqa isinii baasuu hin danda'u. San irraa mallaqa dhabdanii salphattanii keessaa bayuu irra uummata kiyya. Ammaan kana takki uummata keessa wajjin gadi dhaabachuu takki immoo yoo hin dandeenye qawwee keessa uummataa kennaati keessaa bayaa. Akka itti gaafatamneef isin galee. So kana ani dhaamsi keessa isin qabu uummata moo diaspora ka jirtanii I think we're doing amazing. Please continue what you're doing. Wal haa qunnamnu, wal haa communicate goonu. I'm available. I'm talking to so many people. I look forward to speaking to as many people as I can. Haga gafa wan kana bakketu ko genya ga Jawarin kena chinu bae. Haga biyatin te nasum bilisomtutti rafu findem. At last but not least, si anikab. Yo ka argu Dr. Abiy. Yo ka video kana ka argitu. Nam Oromo na jesin. Please, namni Oromo urgagaaf rabbiin isa uume urgagaaf ummanni kunniin gadi deemee cunqursuu jalqabee irraa jalqabee namni Oromoo du'aa booyaa imimmaan as gahe. Ammallee hin ajjeesinaa nama Oromoo. Please hin ajjeesinaa. Haga wattakka ati akkanatti nama ajjeesaa ji'a lamaa sadi taa'uu hin dandeettu beeki ammarraa. Garuu taayimii amma qabdu kana please you can reverse it. Okay? You can reverse it. You can start doing the right thing. Okay? Yo qaralle ummatni kuni kasijala seene garmataa si garagalchanii waan fakkaanni si fakkeessanii yoo karaa si balleessanii yoo jiraatan ummanni Oromoo garaa bal'ata.
Obulesiki, see if, they will forgive you. Okay? Ifama siif godhani ammarra kararra jala gorifi. Okay? Amma ati akka wanna dhugaasiif jedhu fi masara muduri sanillee qabdu beeki. Warri wannaani TPLF ittiin wannaa godhaa turte sanillee qabdu jaratu qaba amma si'ii miti. Wanna ati qabdu kana ummata Oromoo galaana kana uf duuba deebisuuf deemtu beeki. Garuu salphatuuf deemta. Advice si kenna salphatuuf deemta. Salphinna kana akka sirran geenne kabajaan amma nama takkatti har'arraa jalqabdee uduu hin ajjeesin. Nama Oromoo jedhame uduu hin ajjeesin. Horii Oromoo uduu hin ajjeesin namaa miti. Yoo nagayaan karaa bantee karaa tokko yoo gootee jette nagayaan biyya san keessa jiraachuu dandeessaa beeki. Yookaan immoo yoo lakki ummatuma kee amma akkanatti na jala dhaabatee akkana na godhu kanniin wajjin dhaabadhee ummata kana cafa jettee yoo yaaddee jiraatte Abiy salphatuuf deemta atis salphatuuf deemta ummanni si wajjin jiru sunis salphatuuf deema. Kana mataa kee keessaa qabaadhu every time you order wanni tokkochi akka haphinni ta'u nama Oromootitti qeerrooni akshinii qeerroon fudhatu irratti orderii yoo gootu wanna kana mataa keessa yaadaa deemi. Si eebbisaa manguddoollee miti ani akkuma dargaggeessaa kana si eebbisaa Rabbiin sin salphisin. Okay? Akka qadaafii san sin godhin Rabbiin because it's inevitable. Okay? Namni nama wanna ufitti amanee qawwee ufitti amanee nama ufii namni cafacafee jedhe booddeen isaa hin bareedu. Okay? Please. Ammarraa jalqabi nama Oromoo tama gaafadhu. Oromoo jedhaa olii gadi deebin. Namni bee Oromoo taate Oromoo ta'uu dhabaatee irraa hajaa hin qabu hin beektaami. Qarallee bee bada ummata keenya haga ammaan kana meeqa qabna Oromoo jedhanii pirezidaantii maalii jedhanii aguma waggaa 30 kana keessatti meeqatu taree jira Oromoof hin jedhaa maqaa miti ammaan kana ka barbaadu dalagaan argisiisu yoo haatiti yallee Oromoo abbaan kiyyallee Oromoo maali jechuun namni tokko namni Oromoo mitaati kan hin jedhe hin jiru yoo san shakkii onnaa yoo jettee dalagaan mul'isi namni Oromoo ta'ee jedhe tokko nama Oromootitti wattaadara gadi ergee ajjeesaa hin jedhuun beeki kana. So this is my genuinely as a man I know you will listen to this and I know you are operating from a place of emotion and ego. Okay? Please, as a brother, let me advise you that what you're trying to do is not going to be it is going to be something that you will regret for the rest of your life. Okay? So I encourage you, please, my brother, I encourage you to start using your brain to think, to be logical about what you see. Okay? Ummanni sibira dhaabate akkanatti si ol mammaraachaa jiru kuni sibira gara galanii dheessuuf deemanii beeki. Gaafa sanillee